Maashaallah. Ani ammaan tanii kallattiin ni galuu deema. Ayyee gaaffiin wani jettu wani gaaffii gaafatan warri gaafatan islaamaa fi islaama jechuu fi muslima jechuun garaagarummaan isaa maalii jetti. Islaama jechuu fi muslima jechuun garaagarummaan isaa maalii jetti takka. Gaaffii tana gaafatee abbichi gaaffii tana gaafatee amma duraas tarta gaafatee kan hin deebisine fakkaate yoo deebisu baadhee si dhiifama. Amma dabalataan sittiidha. Waalaikum salaam dhiyaadha. Islaama jechuu fi muslima jechuu fi mu'mina jechuu garaagarummaa tokkotti si edeetiin garaagarummaa himee bira oota. Qalbifadhaa qalbiin naa himaan jaa. Qalbiin na hordofaa. Ayyee. Ammas eenyugaa obboleessa keenya fuuhuu yookaan Hussein Said abbichi ba'uu fedhe sirrii garuu siinaa fayyamaa fi maarreen seera baruu fi barnoota akkasii jirti. Garuu kan nyaachuu fedhes deemaa nyaadhaa kottaa way kilaa kutaa akkasii jirtanii kutaa qilleensarra jira. Hayyee islaama jechuun maqaa amantii yookaan hiikni isaa afaan Oromoo yoo ilaalle islaam salaam jechuun nagaya. Hiikni isaa islaama jechuun nagaya jechuudha. Warri gaaffii qabdan gaaffii teessan boodarraa eegaa obboleeyyan kiyyaa warri ammaan tana seenetu waan kana barreessan isaa warri waaniin amma tana reefu dubbadhe hubattan gaaffii warra qabuuf deebisaa barreessaaf yeroo akkanurraa nyaanne boodarratti gaaffii ta'e qabadhuu jaa olii barreessaa. Ayyee islaama jechuun nagee jechuu guutuu hiikni isaa afaan Oromootti garaagarummaa dhaamsa isaan laalla. Garaagarummaa islaama jechuu fi muslima jechuu fi muumina jechuun dhaamsa isaan laalla. Ayyee islaama jechuun maqaa amantii jechuudha. Maqaa amantii jechuu amantiin sanuu amantii dhugaa tan rabbiin jaalatu tokko tan rabbiin beeku tan rabbiin warra amantii san qabate jannata qopheesseef. Inna diina indallaahi al-islaam amantiin sirrii amantiin dhugaa amantiin rabbiin beeku amantiin rabbii biratti fudhatama qabdu warri hujii amantii hojjetan hundinuu amantiin rabbiin hujiin isaan irratti hojjetan ammaan tana fatwatti hin jiru. Kiristaanii jechuu fi Yahudaa jechuu fi maarreetti hin jiru. Aqiidaa islaamaa aqiidaa salafaa san keessatti islaama waa'ee amantii islaamaa dubbachuu jirra. Gaaffii kana bira kutee dirqamaa amma dura kan dubbadhe na fakkaataa warreen dubbachuu baadhees warreen gaafa sanii jirrees yoo ka jiraatu taate ammaan tana gaaffiin gaafachuu mala. Sagantaa fatwaatii miti. Kiristaanii jechuu fi Yahudaa jechuun Nasaaraa jechuun ammallee mushrika jechuun yoo barbaachisaa ta'e bakka isaattiin dubbadda. Bakka isaan difinishinii isaa jiru jira. Bakka waa'ee shirkiitii fi maarree jira. Achitti difinishinii isaatiin seenaa. Kana ammoo jalqaba aqiidaa salafaa irratti islaama maal jee waan sagantaa san dubbadee jiru jecha dirqamaa amma dura dabree jira saniif dubbachuu jira. Islaama jechuun maqaa amantiiti. Amantiin sanuu amantii dhugaa tan rabbiin hujii warra amantii san qabatee irraa qeebalu. Dubbanne inna diina indallaahi al-islaam. Amantiin rabbii biratti tan dhugaa tan rabbiin hujii isaa namarraa qeebalu islaamummaadha. Rabbii dubbatee jira tan akkana bira kun. Maal ibsaasitti? Inna diina amantiin indallaahi Allah biratti rabbii biratti al-islaam. Amantii islaama jaamtu. Amantii islaama jaamtu. Maqaa amantiiti. Islaama jechuun. Ayyee. Muslima jechuun warra amantii islaamaa san qeebalee hordofu jechuudha. Muslima jechuun namoota maqaa namoota amantii islaama jaamtu hordofuuti. Muslima jechuun
hayyee akka biraatti muslima jechuun warra ulaagaa arkaana islaamaa shaneen san guutuutti itti hojjetee qeebalee itti hojjete jechuudha. Islaama jechuun islaamni kun dubbadheetiin jira moo hin dubbanne isaa eeganaan dubbadhe sirri. Islaamni maaliif keessaa qaba? Islaamni kun jechuun muslima warri jaamu qooda sadiif keessaa qaba. Muslima warri jaamu qooda sadiif keessaa qaba. Qooda sadeentiin deebi'a. Islaama jechuun maqaa amantii yogguu ta'u, muslima jechuun warra amantii islaamaa san hordofu jechuudha. Yookaan warra arkaana islaamaa shanan qeebalee hojiirra hanqa dandeettii isaatti hojiirra oolchu jechuudha. Muumina jechuun warra dhugaan amani jechuudha. Arkaana islaamaa shanan qabatee arkaana imaanaa jeenuu qeebalee dhugoomsee dhibbarraa dhibbatti shakkii takkaan malee hojiirra oolchu jechuudha. Yookaan muumina jechuun warra aqiidaansaa aqiidaa ahlu sunnati wal jamaataati. Muumina jechuun warra aqiidaansaa aqiidaa ahlu sunnati wal jamaataati. Warra karaa rasuulli dhufeen firqaa 73 jennu keessaa firqaa najaabaati. Hiyyal jamaa yookaan maa ana alayhi wa asaabii gaafa kaan jalqaba waa'ee firqaarraa gisee dubbannu aqiidaa salafaa jalqaba irratti firqaan 73 keessaa 72 quraana zaabaatii takka jannataati yee rasuulii dubbannaan nagaa raman irratti jiraatu saabaan isiin santamii jaanii gaafannaan rasuulii waan jeen maa ana alayhi wa asaabii warra karaan ammaan tana qabadheerra jiru kanaafi saabootiin tiyya irra jirtu kana warra qabatee jeen hadiisa biraa keessatti wahii aljamaa jarisan jamaadhaa warra diin amantii islaamaa tanarratti walitti qabame jechuudha. Jamaa jechuun dubbannee jira yoo nam tokko ta'ellee yoo haqa akka loqaattis dubbannee akka amantiis dubbannee jira san biraan kutaa amma dur dubbanneetiin jira. Muumina jechuun warra dhugaadhaan aqiidaa ahlu sunnati wal jamaa yookaan aqiidaa tooyidaa qabate. Ibsaan jalqaba irratti ibsetti tooyida jechuu fi aqiidaa jechuu fi imaana jechuun tokko jeetiin dubbadhee imaana jechuulleen imaana guutuutti ibsee bira kuteetiin jira. Muumina jechuun warra egaa muumina jechuun warra waan amantiin islaamaa yookaan namni tokko amane waan jechisiisu ulaagaa qabu jira ulaagaa san guuttatee jechuudha. Ulaagaa san keessaa ulaagaa afurii takka warra itiqaadun bilqalbii waan silaa amantiin ahlu sunnati wal jamaan warri shari'aan rasuulli dhufeen guututti qalbiidhaan dhugoomsee takka. Muumina jechuun warra amantiin isaanii imaanni isaanii ulaagaa afur yookaan imaanni isaanii ulaagaa afuriin kana guuttate. Takka itiqaadun bilqalbii warreen amantii islaamaa tan rasuulli dhufeen qalbiidhaan dhugoomse shakkii takkaan malee. Lamada qawlun billisaan waan silaa qalbiin dhugoomse san arrabaanis dubbate. Fakkeenyaaf shaadaa yoo fudhannee ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah san qalbiin durani dhugoomsaa sheekaappii godhee hanqamta akka sirriidha qabatee lamada irratti arrabaan ja'a. Yoo qalbiin dhugoomsee arrabaan hin jenne muumina keessaa qooda muumina keessaa hin jiru qooda islaamaa keessa jira. Ammallee wa'amalu bil jawaari
hujiidhaan agarsiisuudha. Waan itti amanisan hujiin agarsiisuudha. Qabxii sadaffaa akkana gu jennu shaadaan fakkeenyaaf shaadaa qofaan fudhadhee arkaan islaamaa keessaa salaataa jira, zakaa jira, hajjii jira, ayyee kana qabanna yookaan tooyida sadeen dubbanne keessaa kan hedduun firqaan adda addaa looceen itti ba'aa ooltu tooyida asmaa wasifaatii kan garee hunda firqaa 73 adda foo'ee tamtu firqaa ahlu sunnati wal jama'aa keessatti ta'u gaaffiin qeebaluu barreessitaniitis hin dararina biiziif hin godhina amma gaaffiin qeebalu gaaffiin tun taqalee birra dabarree taniin ibsu jiru akkasi hayyee imaana jechuun muumina jechuun warra amantii arkaana imaanaa jeenuu ujitti jijjiiree yookaan kan biraatti ammallee qabxii sadaffaa waa'ee imaanaa irraa ka jennee muumina ka jennu imaana qaban yookaan muumina warri jennuun wanni guuttachuu qaban takka waan silaa amantii islaamaa san arrabaan qalbiin dhugoomsan lamada arrabaan dubbatanii afaaniin dubbatanii ibsanii waan balliquu waan ni waloo kaanaaya jecha tokkollee taa'u narraa gaggeessaa itti amanee godhu gaggeessuu qaba. Nama bira kabajamuu yookaan jaalatamuu yookaan sheeka yookaan beekaa naan jedhan osoo hin ta'in waan dhaamsaa hadiisni rasuulli dubbate san hojii jijjiiruudhaaf jecha waan silaa qalbiin dhugoomsan amantii islaamaa dhugoomse naman beekne gaggeessa. Imaana jechuun san guyyaa biraatii gizee bakka isaa geenye bal'inaan sa'a inni fudhatee deemnaa ammaan tana biraan kutaa. Hojiin agarsiisuu jennee sadaffaa hojiin agarsiisanii waan silaa amananii namatti himan namatti hogguu himan ibsi onnees keessaa qabu nam tokko lima taquluuna maalaa tafaaluun saniif faallaa kanaati waan silaa amananii namatti himan dura osoo wantan ifisaatiif hojiirra oolchan kabiraa qabxiin afraffaa wanni muumina nama gooysuu takka namni kun muumina imaana isaa guutuudha kan jedhamu muumina irraa kan jedhamu imaanni ni hirrisaa yookaan ni idaa beeku alimaan yaziidu bixxaa wayanqusu bilmaasiya imaanni hayyama ajaja rabbii godhuudhaan khayrii hojjechuudhaan ni idaa sharrii hojjechuudhaan ni hirrisaa kana warra beekee hojii jijjiiree jechuudha. Ayyee muumina jechuun kana islaama jechuun warra arkaan islaamaa qeebalee ulaagaa afreen tana keessaa takka irrisate jechuudha. Akka biraatti islaama jechuun islaamni bakka sadiitti qoodamaan jee waa sadiif keessaa qabaan jee muuminni wooma takka qofa qaba. Islaamni waa sadiif keessaa qaba takka muumina if keessaa qaba lama mushrika if keessaa qaba sadii munaafiqa if keessaa qaba. Islaama ka jennuun jechuun muslima ka jennuun dhiifama. Islaamni maqaa amantiitii dhiifama. Islaamni maqaa amantiitiin jee muslimni hordoftoota amantii islaamaa kan hordofu dimshaashatti warra amantii islaamaa hordofu hundinuu islaama jaama muslima jaama. Egaa afaan kiyya kun akka bishaan itti dhugaafa na jalaa mucaachuu jira. Warri islaama jechuun maqaa amantii hogguu ta'u muslima jechuun warra amantii islaamaa san hordofu dimshaashatti cufasaa ayyee hogguu kana jennee biraanchi sadii qaba muslimni. Muslima warri jaamu biraanchi sadii qaba. Biraanchi sadeen damee sadii qaba. Dameen sadeen takka mu'mina lammaffaa mushrika sadaffaa munaafiqa. Munaafiqni maal akka ta'e bakka isaan laala. Mushriknis bakka isaa ni dhufa uumaa takka takkatti osoo hin liqimsine baran kun muuminni illee bakka isaatti bal'inaan ni ibsa inshaallah. Kanaafuu islaamni cufti egaa san waa'ee seeraa azzaamdii maarreettiin akkasittiin hima. Muslimni baraanchi damee sadii qabaan jee muslima keessa
mu'minaa jira, muslima keessa mushrikaa jira, muslima keessa munaafiqaa jira. Akkana kun jedhu muslima jechuun warra amantii islaamaa qabate dimshaashatti. Kana keessa warri mushrikaatis warri nuti islaama jedhu kan rabbi cinaa yaammatu jira, sanis insaan islaama yaa sheekha abaluu jee kan waa himatu. Sheekha abaluu tee ziyaaraan gaala waan ati naa taatu warra laalaa. Sheekha abaluu akkuma gaafa turii saabunni kee namarraa baasa xurii hoyi. Warri jedhu mushrika yaa sheekticha keenya yaa abbaa rakkataa ani islaama jaaban yaa sheekticha keenya yaa abbaa rakkataa rakkoon na mudate rakkoo teenya tana arra yoo nu furte horii gosa akkanaa ziyaaraaf si finna homaa takka yaadiin si wajjin jiraanna. Ja silaa islaamaa sheekha bira waa geessataa kana ammaaf asittiin gabaabsaa yeroo isin irraa nyaaddu. Hayyee kana bira kunnaa mushriktoota jaaman ifa magay rooba kadhachuu deemti warra garee mushrikaa irraa himee isin bira kutu deema. Rooba kadhachuu deemti garuu samii irraa rooba habuusuu allaa beekanii garuu tawassul yookaan itti hirkanna jaanii dhaqanii magayyaa fi itti yaa salaam nuroo badhamne rakkanne magayyaa fi yaa salaam jedha. Dhaqaa dheeraan Koriyaa maganee magayyaa fi yaa salaam. Ajaa'ibaan. Gogiinsaan Mariyaa maganee magayyaa fi yaa salaam. Hadaa magan tasii magan. Egaa warri haala kana qabu warri rabbii achitti waan biraa gabbatu mushriqa jaamaa islaama ifiin jaam. Kan lamadaa dameen lammaffaa muslima keessa dameen lammaffaa munaafiqa warra innal munaafiqiina fi darki asfar harabbiin jeesan munaafiqtoonni warri ulaagaa munaafiqaa kuma jirti itti deebina warra ibidda azaabaa keessatti hujiin isaanii hujii kheyrii fakkaatti garuu agarsiifannaa fi haala adda addaa qabanii isaan ibidda azaabaa keessatti irra gadi irra jala bikka ibiddi akkaan walitti dhukkee namarraa kaasu warra achi seenuu jira rabbiin islaama keessa jiranii qabxii lammaffaati. Qabxii sadaffaa mu'mina hajanneen hareefuun tana imaanni isaanii tooppiite warra qabxii imaanaa san afreen guutuu guuttatee jechuudha. Kanaafuu eega kana ta'e wanta kaan addaan isinii baasaa qalbiin hordofa. Muslimni hundinuu mu'minaa miti. Muslimni hundinuu mu'minaa miti. Garuu mu'minni hundinuu muslima. Ifa. Muslimni hundinuu mu'minaa miti. Damee sadeen keessaa mu'minaa miti. Damee lamaa fi muslima keessa ka jiru. Mu'minni hundi garuu muslima jaaman. Muuminni muuminaas ni jaama muslimaas ni jaama maaliif amantii islaamaa qeebalee isteeppii tokkoffaa ta muslimummaa qabateeti isteeppii lamaffaa ta muslimummaa qabateeti isteeppii itti aanu sadarkaa itti aanu ta muuminummaa qaba ulaagaa imaanaa san afreen jennu san guutate ammaas muslimni cuftinuu mushrikaa miti muslimni cuftinuu mushrikaa miti waan muuminaa fi munaafiqa keessaa qabu jecha mushrikni cufti garuu muslima keessanii jira muslima jedhamuu ni danda'a. Warri mushrikaa hundinuu
amantii islaamaa keessa ka jiru muslima jaamuu ni danda'a. Mushrikni islaama qofa keessaa miti. Kiristaana keessa ni jira. Paagan warra amantii hin qabne keessa ni jira. Waaqeffataan waan adda addaa keessa jira. Ayyee qabxii sadaffaa. Muslimni cuftinuu mushrika munaafiqaa miti. Muslimni cuftinuu munaafiqaa miti. Munaafiqni cuftinuu muslima keessa ni jira. Ayyee gaaffii tanaa akkana bira kunna. Warqaan gaaffii isa kutte intal kottu. Gaaffiin tanaa akkana gaaffiin tiyaantu warri gaafatan gaaffii fatwaatii miti irra deebiitii isin hima. Gaaffii nama deebisu jiru gaaffii fatwaatii miti. Waa'ee aqidaa sagantaan kalee dabarsaa ture irraa gaaffii warri gaafatan warriin koomentii irratti osoo hin arkin biroo kuteen deebisu jiraa fi darsiin irraa itti fuftii yeroon hin seene inshaallah darsii irraa itti fufna. Abshir darsii irraatti itti fufna. Waa'ee maqaa rabbii irra jirra. Gaaffii teessa warri haaree qabdan boodaan isinii deebisa. Hayyee yaa sheekh yoo jara kaafiraatii wajjiin waa'ee maqaa rabbii irratti kan dubbanne sanirraa jara kaafiraatii wajjiin hogguu haasofnu isaan san fudhachiisuuf yaada keenya san isaan fudhachiisuuf bayyesuusum bamaarre yoo jenne akka inni san dhaamsa keenya kan nu amanu እግዚአብሔርን ማርያምን ገብርኤልን ኢየሱስን yoo jenne akkamii haxa shirkii guddoodha. እግዚአብሔርን ሁኖር maqaa እግዚአብሔrii fi allaa halee dabarsinee jira. እግዚአብሔር jechuun maqaa rabbii irraa qooda akka hin qabne hanqina waan qabuuf jecha halee dabarsinee jira. Irran deebi'uu warri bikkatanan hin dharkatin darsii halee tan saglaffaa aqidaa salafaa kutaa saglaffaa ka jettuu laaluu dandeessan. Ayyee kana kana birkon kanaafuu hin ta'u hataadha dogongoraa shirkiidha maqaan rabbii 99 ala kabiraatiin yaamuu hin ta'u. Ayyee gaaffiin biraa obboleessa rabbii obboleettii rabbii hin jeeyinaa jenne kanaas bal'inaan hin dubbadhee jira osoo gaaffiin teessanii hin dhufin garuu wanna kanaas achi deebi'aa laala. Ati naaf obboleessa rabbiiti. Ati naaf obboleessa rabbiiti. Dhorkaadha. Aqidaa keessatti dogongora. Ati naaf obboleessa rabbiiti jechuun obboleessa rabbiitii fi obboleettii rabbii dubbannee jirra. Ati naaf obboleessa rabbiiti jechuun akka inni itti fedhe rabbii jecha obboleessa wal godhannaa. Sabaatu isilum egaa hadiisa rasuulii dubbata keessatti jara torba guyyaa qiyaamaa rabbiin gaaddisa isaa fi gaafa gaaddisni takka illee gaaddisa isaa malee hin jirre san keessaa rajulaani tahabbaa fillaahi ittamaalee yoo tafarraqaalee waan kana dabarsinee jira. Nama lama dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u bikkatana qalbisaa dhiira lama warra rabbii jecha wal jaalate obboleeyyan ta'e rabbii jecha obboleeyyan rabbiif jecha walii ta'e akkasi jiraatee achira walii dhufee akkasii addaa ba'e wallolaa fi dhimma isaatiif osoo hin ta'in dhimmuma rabbii jaalala rabbii fuula rabbii barbaadaaf jecha warra obboleeyyan walii ta'e yookaan wal jaalate rabbii jecha je egaa sammuun teenya akkas yoo qabaatte ati obboleessa naaf ati anaaf obboleessa rabbiiti oguu jenne dogongora ani hiikkaan isaa gulalle ani akkiniin ammas kalee soonii jenne ammas soonii jennu wadda kalee soonii hin jiru wani ati dhugaa nama laamaa lubni ati rabbiin keessa keenii harka akkasii jaadda ati rabbiif jecha obboleessa naa taate jechuu jaaddeeti ati naaf obboleessa rabbiiti jetta namni biraa ka amantii islaamaa amma seenu yookaan kan hiikkaan isaa akka biraa fudhatu dogongora seenu rabbiin obboleessa qabaa jechuu kana hiikni kanaa hiikni ati naaf obboleessa rabbiiti jechuu ati akkaan ani si beekutti jechuu akkaan ani si beekeetti si kabaju takkaa'oo sadarkaa si kan nuti obboleessa rabbiiti rabbii hojii dhalattee takka
haadhaanii takkaa siifi rabbiin haadha takkaa waliin isin dhalee jechuu kan yookaan abbaa tokko waliin isin kan dhale jechuun kan yookaan haadhaa fi abbaan keessan tokkoo siifi rabbii jechuu kan yookaan siifi rabbiin haadha abbaan keessan adda ta'us harma tokko wajjiluu hootan jechuu kan kanaafuu dogongora atiif akka biraa yoo yaaddee namni biraa akkasitti yaadu namni afaan kun afaan oromoo bal'aadhaa akka isaa san hin galleef yoo jiraate akka biraa fudhata kanaafuu wanni godhuu qabnu waan silaa qalbiin dhugoomsitu san arrabaanii sirrijji itiqaadun bilqalbi walqawlu billisaan jechuu aqidaan tee sirrii ta'uudhaaf ulaagaan lameen walitti qabachuu qabdi qalbiin dhugoomsitee waan silaati qalbiin itti yaaddu san afaaniinis waan qalbii saniin addan godhinii wal fakkaatu ji obboleessa rabbiif jecha anaafete obboleessa walii taane eega jechuu yaaddeef keessatti afaaniinis likkitti akkasuma baasi afaanis akkasuma baasi obboleessa rabbiif jecha walii taane ji malee ati naaf obboleessa rabbiiti jechuun dogongora ati naaf kaniin rabbiif jecha obboleessa godhadhe eenyuuf jecha rabbiif jecha amantii islaamaati jecha tokko obboleeyyan ta'an kana jaa amma booda irra deebi'u viidiyoo kana duraa kan kalee irratti bal'inaan dubbateetiin jira irra kunnee jira. Kan biraa eegaa namni muslimaa tokko kakumsaa sadii qofa wallaay billaay tallaay sadeen kana ala waan biraatiin kakachuun hin jiru rabbiin ammoo waan fedheen kakata waan isa toleen kakata ilmi namaa namni islaamaa tokko kan kakatuun maqaa allaa sadeen san wallaay maqaa allaatiin kakataa billaay tallaay sadeen kanaan kakata waan biraatiin kakachuun hin jiru maariyaam tidfaay qullubbii gabreen yiblaany aybar akkanaan aduun gala deemtu reefka kiyyaanaa deemtu maal jaa bara jaayibaan itti nuna kee annan bulchiin ifa baaru jiraat way aduun gala deemtu reefka kiyyaanaa deemtu maleekaan ammis jalaa jetti hohoy if eeggadhu maqaa rabbiitii ala wallahi billahi tallahi ala waan biraatiin kakachuun dhoorkaadha aqidaa teessi duraa dhooyti ammallee waan biraatiin እግዚአብሔርን በኢየሱስ ኢየሱስን ዱኢኬ ጃኒ ወረማስ ሙት ጃኒ ቤቴ አባር ሲያባሩ ጅራው ለማፋን ማለት እንግዲህ አፋን ማለት ምንድን እንደዚህ ሆነ ሙት ሲንጃ ሙት ሲያባሩ ጅራው ዱኢ ሲንጃው ጅራ እውነት እኔ ልሙት የታንበር ይባባሩ ጅርታ ሼኻን ዋር ዴብሴ ጅራ gaaffii baraatu jettu tana sheekan war deebisee jira ayyee akka baraatu irraa suuraa fuudhetti suuraan irraa fuudhu jechuun akka baraatu irraa suuraa fuudhetti yookaan bismillaa fuudhetti suuraan irraa fuudhu jechuun ifa baaru jirta tatanqaq ifa baaru jirta baraatu sheekan war ibsa kannee jira sanirra deebitanii ilaaluu dandeessanii jaa egaa sifa rabbiiti baraatu yoo jettee nam tokko akka lamatti ilaallaa kana bakka isaan ilaalla baraatu jechuun sifa rabbiiti quraanni sifa rabbiiti sifa rabbii keessaa sifa jechaati sifatu fi'ilin egaa jechi rabbii sifa gochaati kanaafuu rabbiin kakachuu jirta baraatu akka baraatu irraa suuraa fuudhetti suuraan irraa fuudhuun dhoorkaan baraatu jechuun akka sheekan waar dubbateetti baraatu jechuun kakuun itaatii sifa rabbiitii jee ayyee karaa deemnuudha እግዚአብሔርን ማሬንን dhoorkaan እግዚአብሔር jechuun maal akka ta'e halee dabarsinee jira kanaafuu waan maqaa rabbiitii alaa kakachuun dhoorkaa ayyee amma fixannee na fakkaata maqaan baafannu alii dabarsineeti jira maqaan baafannu maqaan rabbii qofaan malu alii ni jira
rabbiinis al-alii maqaa isaatii ilmi namaa alii qabaasatu jira fakkeenyaaf saafar alii ibnu abii xaalib sila maqaan kun xiqqoo ulfaataa ta'e dhoorkaa ta'e rasuulli jijjiirradhu jaan ilmaa deera isaati garuu qabxii lama jechi maqaan namaa kattiin beekaman maqaan rabbii akka rabbii wal qixaachuuf ulaagaa lama qabaachuu qaba jennee takka eenyummaadhaa ittiin beekumsa rabbiin ittiin beekamuu fi kan sifa rabbii ibsuu jenne ayyee gaaffii teessan taarraa asi keessaa baana gara darsii teenya taarraa dabarra yoo gaaffii qabaattan boodarraa oguun daqiiqaa isinii kan ilaaltan gaafattan amma darsii teenya taarraa deebiin maqaa allaa keessaa maqaa rabbii ilaalchisee qabxiin afur tan akkaan barbaachisaa ta'u jennee ilaallee jirra qabxii afreen keessaa takka maqaan rabbii bareedaa jennee ulaagaa lameen keessa dubbannee jirra takka talamadaa maqaan rabbii lakkoofsaan hin daangeffamee hin murtaa'u jennee ilaallee jirra takka takkatti aayaa Khattiyaanu maqaan rabbii tilmaamaan yookaan yaadaan moggaasuu fi hin ta'u jennee sagantaa kalee keessa ilaalle kana bira godhu qabxiin itti aantu qabxii afraffaa kulli ismi min asmaa'illaahi fa'innahu yadullu alaa zaatillaahi wa alaa sifaatillaahi maqaan rabbii hundi maqaan allaha hundi 99 namni beekuu fi kan sanii alaa kan namni hin beekne kan loohal maafuus keessatti rabbiin ifi isaatiif filatee kan namni hin beekne achi galmeesse ka jenne san keessaa hundinuu sifa isaatii fi zaata isaatitti qaceelcha hundi sifa isaatii fi zaata isaatitti qaceelcha maqaan allah hundinuu qabxii lama qabaa sifa isaatii fi zaata isaatti qaceelcha siftii oguu jenne waa lama of keessaa qabdi sifa oguu jenne sifa allaa waa lama of keessaa qabdi sifatu zaatin wa sifatu fi'lin sifa zaataatii fi sifa gochaati fi'ilii jechuun gochaa zaata jechuun anii kun egaa aabaashirraa egalee gareen adda addaa oguu ahlu sunnati wal jamaan zaata rabbii ibsitu mujassim jaaniin rabbiif qaama gootanii fakkeenyaaf sifatu zaatiin wa sifatu fiilii yoo jenne hiikkaa takkaan jecha tokko ha hiikkaa tokko qabu garuu zaataa fi gocha ibsu fakkeenyaaf aliyyi yookaan aliyyi ka jennuun irra gararreedha jenne amma dura ogguu ibsinu irra gararreedha jenne ammoo istawaa jechuunis gararree jechuudha biqiltana ilaala qaceellotti uluwwii fi istiwaan hiikkaan isaa tokko garuu wanni kannan zaataa fi gocha fakkeenyaaf uluwwii ka jennu zaata kanna alii jechuudha gabbaramaan kee allaa ka jaamu san bikki inni jiru yookaan bikkitti argamu waa hundaahuu gararree irratti argama jechuudha وهو العلي العظيم آية الكرسي كما بودات إني أنيو الله العلي إرغر وهنداتي ربي ولي تواتا كنجرو أكنجر أما دورا لالي جرا دبر سيني جرا درسي أما دورات في نجر إرن ديبنو درسي أما كيف رانقمني يوبر بايساتي بكسات تلال आइए
وأنت الظاهر وليس فوقك شيء جنة دبرسيني جرا يا الله جي رسول صلى الله عليه وسلم أتي إرغر الروا هنداتي سيولين واني تكلين انجرتو جي دبرسي جرا خنافو الألي يجون خن ذاتي سا وهندا أول جرتو يجون أيه استوى يجون استوى يجون هيك نساء gararree jechuudha maali gocha egaa summastawaa alal arshi hogguu jiru bikka isaan laallaa ammaaf fakkeenya godheetumaan bira kutu deema rabbiin eega dachii fi samii guyyaa jaha keessatti waan keessa jiru hojii uume booda ثم استوى على العرش إيجاسين عرشي رتي قلته إيجاسين عرشي رتي قلته duraan arshii irratti ol ta'e dachii samii eega uume booda san dura eessa jira egaa hadiisni tokko kan rabbiin duraan osoo dachii samii hin uumamin dura duumeysa keessa ta'aa jiru jira hadiisni da'iif bakka hin qabu kan akkasii bira kunnaa bakka isaa bal'inaan laal ammaaf akka sammuu namaa hin jeeqamne hadiisni akkasii sana kam hadiisni da'iif bakka hin qabu naas lala'uu jaanii jiran bira kutanii jiran hadiisni san da'iifaa waan bakka hin qabne rabbiin waa hunda dura jira san bal'ina bika isaan laal haya kanaafuu istiwaa fi uluwwiin addaa uluwwiin rabbiin zaata isaatiin waa hundaa ol jira jechuudha istiwaa jechuun eega waan gocha raawwate booda karaa arshii irratti ol tahee jechuudha bakka isaan laallaa gaaffii tanaa amman qeebalu an fakkeenyaaf hin fidee gaaffii uluwwii fi istawaa bakka isaatti bal'inaan laallaa waan hundaan bakka malee himuun beeku ayyee eegaa sifatu fiiliin wa sifatu zaatiin jennee fakkeenya biraa ida dubbannee jira leeysa kamisli ishee'un wawa samii'un basiir jennee jira as-samii'un basiir rabbiin fakkaataan akka isaaf hin taane inni ni dhagayaa ni harkaasi hayya ni dhagaya ni harka jenne egaa leeysa kamisli ishee'un jechi jiru kun fakkaataan akka isaa tokko hin taane ogguu jennu ibsi jecha kana wanni sifaan rabbii fakkaattu hin jirtu ammallee wanni gochaan rabbii fakkaattu hin jirtu jechuudha wanni sifaan rabbii fakkaataa hin jirtu ogguu jenne gochaa fi zaata jechuu kiyya wanni gochaan rabbii fakkaataa hin jiru ogguu jenne wanni abbaan fedhe uumamni fedhe amma duraas ilaallee jirra waa uumuu irratti rabbiin akkana godhaa waan akkanaa uume haaliq haja'u ilaallee jirra dabarsinee jirra ammoo irra buusaadhaaf wanni gochaan rabbii fakkaatu hin jiru yoo jenne namni wayii uumaa haa jennu ni dandeeyaa jennu rabbiin samii uume ha samii uumuu danda'u ni jira gocha jechuudha dirgiit akshin yookaan barbiidha akshiniidha gocha rabbiin samii uume ilmi namaa ka uumuu danda'u ni jira dachii uume ka dachii uumuu danda'u ni jira lubbuu uume ka lubbuu uumuu danda'u ni jira wanni gochaan rabbi fakkaatu hin jiru jechuun kanaafi kan kana fakkaataati ammallee wanni zaataan rabbi fakkaataa hin jiru yoo jenne rabbiin akkaan guddaadha hayyaa al-aziim وهو العلي العظيم آية الكرسي خيستي ولت يعني جرا اللان الرجال الروان داتي العظيم قدراس أكم قدرة وني في التلمام من دنديس خنافو بكسات تبسنا أنكم جيابو قدني سانك ماري أما بسمو هند وقيني إن شاء الله بكسات تبلينا أنت كتكتي لا لتين
akkasii bira kun amma gaaffii ittiin jiru darsi jira. Haa kan biraa assamii rabbiin ni dhage'a yoo jenne egaa maqaan rabbii hundinuu gochaa fi zaata isaa ibsaa jenne gochaa fi zaata isaa ibsa maqaan rabbii hundinuu sifa isaatti ibsaa sifa keessaa lachuu walii qaba sifatu fiili wa sifatu zaatiin kan jenne ayyee leessa kamisili ishee woo samiil aliim kanuma basiir kana ilaallu assamii yogguu jenne ni dhage'a rabbiin ni dhage'a dhage'uun gocha dhage'uun dhage'u jira caqasu jirta caqasutti hin jira gocha irra deddeebii gocha dabraa gocha fuulduraa maal future verbii present verbii maarree maadii mudaariyaa fi fi'ilii maarree arabittis ayyee egaa ni dhage'a yogguu jenne gocha dhageetii jechuun gocha ibsa ammallee gurra ittiin dhage'uu qaba allaan gurra ittiin dhage'uu qaba abaashii fi gareen biraa wani jettu hay way je'ee jeesuma jedhan ishoo rabbiin gurra ittiin dhage'uu qaba je'eeti kunoo ammaan tana wanta mujassim rabbiif qaama godhee ja'uu mala rasuulaa jee waan rasuulii jeen himsu jira kan inni biraa haasawee miti waan rabbiin jeen himu jira waan ibbiraa haasee dubbadhu jiru miti ayata quraanaatii fi hadiisa sayyaan kan ragaa godhachaa deemuu jiru aqiidaan gurra isin calau jaan nama akkas jiru kanaafuu rabbiin ni dhage'a gurra dhage'uun qaba rabbiin ni arkaa ija arguun qaba arkuun gocha laali arki ija banadhu godhi jechuudha arkaan ammoo ija arkaa ijatti jaajjaanii bara dhageetti gurra kiyyaa dhageetti oguu jee maal ibsa dhageeyaa qaba jechuudha gurra ibsa hayyee egaa maal jee rabbiin suuraa annisaa ayata 58 irratti inna allaha kaana samii'an basiiraa jedhe leeysa kamisli shay'un wa huwa samii'un basiir hajenne san asitti ibsu yaana leeysa kamisli shay'un fakkaataan akka isaan jiru ammaas rabbiin hogguu arku akka yaa khadu kanniisan daare jennee bareeda dabarsinee jirra wayna haalee irra deebi'u hin jiru kanaafuu rabbiin ni arka isaan maltuun ija isaan maltu qabaa tan uumama hundarraa addaa ni arka wayaraa wayasma inna allaha kaana samii'an basiira allahan ni arka ni dhage'a ni arka egaa akkana jenne gabaabsineeti hadiisa tokko laallaa والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني جاللا نرى تاتيس سكيس خاي نبي موسى جا ربين سورة آية صدومي في سقل فارتي ولتصنع على عيني أكا توانو إجتيا خيس جراتوتي to'annoo ijatiyyaa ija dubbatee jira maaliin arka namni ijaan arka maaliin dhage'a namni dhage'u gurraan dhage'a kana hadisa ergamaa rabbii nagayaa rahmanni irratti haa jiraatu dubbate keessaa hadisa abu daawud abu hureyraa irraa gabaasa keessatti abaa hureyraan maal jee rasuulli faqara haazil ayata kana qaree jee ayata kam inna allaha kaana samii'an basiira rabbiin kan dhagayuu ta'e kan arkus ta'e jira jeeti
dubbatee je abaa hurayraan hadisa abaa daawiti ayyee hogguu ja'u hogguu inna allaha kaana samii'an basiiraa ja'u allahan kan dhagayuu ta'e kan harku ta'e je maal akkami garsiise akshinaan garsiise qubasaa abba guddoo kana fuudheeti gurrarra kaaye inna allaha samii'an hogguu ja'u quba abba guddoo kana fuudhee asirra kaaye gurrarra kaaye qalbisadha hadisa kana qalbisadha ammas hadisa kana fiinta qabdanii akkam fiine dhaamsaan dabarsu kana sirri naa hordofa inna allaha kaana samii'an basiira rasuuli allahan kan dhagayu ka harku ta'e hogguu ja'u qubasaa abba guddoo kana gurrarra kaayee je eenyu jaa abaa hureyraa jaa gaazexanyaa nabii hadisa dilaaffase samii'an gizee je kan asirra kaayee basiiraa gizee je harka tokkichaa kana fuudhee asirra kaayee je hayyee ahaa namni tokko eegaa samii'an jee gara rasuulli gurra isaa kanarra kaaye basiiran jee hogguu harka tokkichaa kana fuudhee jarra kaaye gurri rabbiitis akka keenyaati iji rabbiitis akka teenyaa la san ibsuufi miti rasuulli wanni kana jeef wanni ibsuu deemu dhagayaadha dhagayitti ittiin dhagayuu qabaa jechuu ibsuu deema harkaadha harkaa ittiin harku qabaa jechuu ibsuu deema malee gurra akka namaa qaba jechuu miti ija akka namaa qaba jechuu miti rabbiin leeysa kamislii shee'u fakkaataan akka allaan jiru wanni rabbiin gurrisaa gurra akka namaatii miti gurri uumamaa tokkolleen gurra rabbiitu ijoollettiin fakkaatu ammoo gurra ni qaba gurra isaan malu akka isaan malu qaba ka uumama hundarraa addaa leeysa kamislii shee'u fakkaata uumamni tokkolleen kan gurra dhagayte akka allaa dhagayu hin jiru kan gurra akka allaa qabu hin jiru jechuudha gurri allaa yookaan dhagaytiin allaa tan uumamaatiin walitti hin fakkaatu jechuudha assamii hime albasiir ni harkaa je quba kana akeektuutu kana ijarra kaayee je rasuulli sallallahu alaihi wasallam wanni ibsuu deemu rasuulli ija akka tanaa ija akka namaa qabaa jechuu ibsuu miti ni harkaa ija qaba jechuu agarsiisa walitusna alaa ayni ijatiyya jalatti to'annaa ijatiyyaa jalatti akka taatu nabii muusaadhaan jee rabbiin quraana keessatti suuraa xaa aayata 39 irra laalladuu ni harkatta osoo taaxiilan goone osoo tamsiilan goone osoo tashbihan goone akka rasuulli tafsiira quraana kana akka rasuulli himetti akka sahaboottiin tafsiira kana itti fassartetti yoo fudhanne ayani quraanaa kunii fi ayani quraanaa inna allaha kaana samii'an basiiraa rasuulli hogguu ibsu akshinaan hogguu ibsu qubabba guddoo kanaan gurraa keekeeti inna allaha kaana samii'an dhagayuu tahee maal gurrattiin dhagayuu qabaa garuu gurri isaa san uumamarraan addaa leeysa kamislii shay'un saniitu haqa ifa basiiraa ni harkaa quba kanaan akkanatti akeeke ija ittiin harku qabaa allaan garuu ija akka uumamaatii miti kamaa yaliiqu bijalaalii wa kamaali ijji isaatii fi gurri isaa yookaan dhagayaan isaatii fi harkaan isaa ta uumama hundarraa adda eegaa kanaafuu maqaan allaha sifatu fiilii wa sifatu zaatiin ifirraa qaba sifa gochaa qaba sifa zaataa qaba hayyee gurri usmaa'il adirshoo irra jiru zaata jaama fuulli zaata jaama harki kun zaata jaama kanaafuu eegaa warri mushabbih warra rabbiif qaama godhu jettan rasuula kijibsiisu jirtan gurra isin caalaw rasuulli dhaamsiinni fide kijiba jechuu himu jirtan jira abbaan fedhe yoo akka biraa fassare yoo
ilaa godhe yookaan jallise jechuudha. Kanaafuu rabbiin ni arkaa si maqaan isaa arkaadha yoo jenne assamii maqaa allaatii maqaan allaa assamii jedhu kun waa lama of keessaa qaba. Waa lachuu ifi hammatee jira. Lameen keessaa tokko osoo ta'e lachuu qaba. Takka sifa gochaati. Assamii gochi dhaga'uun gocha. Ammallee maal qabaa? Gurra ittiin dhaga'uu qaba jechuu ibsa. Waa lama qabaa zaate jechuudha. Kanaafuu maqaan allaa waa lachuu ofirra qaba. Albasiir arkaadha. Arkuun allaan arkaadha maqaa isaa keessaa. Ayyee arkuun sifa gochaati. Akka isaan malutti arka. Arkaa uumamaatiin addaa bakka isaa bal'inaan laallaa amma fakkeenya ofinne. Ammallee ijji zaata. Zaata. Zaata oguu jennee qaama jechuu. Usmaa'il Elshoo taa'u jira. Maaliin isin dura hin agartanii mijaan? Ayyee zaatiin itti jeta akkami? Areeda qabdaa. Ijji tee kana, funyaan kee kana, karda addaadha, maarree jallaadha. Ayyee afaan Usmaa'il Elshoo akkamii yoo jette sifa saaraa himu yoo afaan kee kana ta'e. Ijji tiyya yoo kana taate yoo zaata tiyya ibsiti. Ijji tiyya yoo shawraaraa taate kanatti maal ibsa? Zaata Usmaa'il Elshoo keessa ijji isaati akkamii? Akkana. Zaata Usmaa'il Elshoo keessa hidhii isaati akkamii? Akkana. Yoo jettee zaata jechuun qaama kiyya ibsa jechuudha. Egaa mushabbii warra rabbiif qaama godhu warri jettan rabbii dubbachuu jira. Fuulaan qaba jaa ni qaba akka isaan maluu qaba. Kanamaati addaa. Walii galee ayyee maashaallah ifaansa rabbiin ni arka gochaa ija arguun qaba alaa'ini jee ija qaba ijji zaata ibsiti. Kanaafuu maqaan allaa cuftinuu sifa isaa keessaa sifa gochaatii fi sifa qaamaa yookaan sifa zaataa qaba. Zaata jechuun qaama jechuu akka afaan Oromootti. Guzuuf nagar jaaniin beektaa amaarri. Hayyee inshaallah egaa har'aaf darsii asitti xumura. Waliigalatti qabxiin afreen barbaachisuu laallee jirra. Mee walaloo gabaabduu takkaan isin ijaa'uu barbaachisaa ta'e waa'ee sifa kanaa laaltee ulaagaan sadaffaa tan rabbitti amanu asmaa'ii wasifaatii kan irraa dubbannu hiikaa isaaniitiis akkitti dubbannu maqaa haala rabbii kan quraanni ibsu jallisuun malatti beekanii dhugoomsu. Maqaa rabbiiti irraa dura waa dubbanna eegas sifa rabbiiti kanatti aansina. Uumamaaf yoo laallee maqaa waaqaawwanni ibsu mallattoo waan saniiti kan inni nuuf beeksisu. Kana ala dabree waan biraa nuun ibsu. Garuu maqaan rabbii waan lama hammata. Sifa rabbiitii fi zaata isaa dubbata. Kanaaf maqaa rabbii kan uumamaatiin adda goota. Waan shari'aan fiddee hunda ni qeebalta. Rabbiin maqaa isaa kan ifii moggaase quraanul kariimiin kan himee dabarse ammas maqaa rabbii kan rasuulli hime hadiisa sahiyaan kan nutti as dhufe. Maqaan rabbii guddaa maqaa hunda caaluu kan ifii moggaase maqaa isaan malu kan ittiin idaane kan irraan irrifne akkaataa maqaatis osoo hin jallifne waan rabbiin nuuf fide akka irraan gorre. Uumamaaf moggaasuun maqaa rabbii guddaa kuni dogongoraa gadhee haala badaa maqaa raamaan jahuu fakkeenyaaf yoo laalle uumamaaf moggaasuun dhugaa waan hin malle. Maqaa raamaan jahuu waan wanni agarsiisaa raamata waliin gahu rabbiin uumama isaa
kan kana danda'u uumamarraa jira. Tanaafuu hin ta'u kuni dogongora. Yoo moggaasuu feete maqaa rabbii keeti maqaa abdi jedhu ida'ii duratti Abdurrahmaan jii moggaafadhu kana kan shari'aan feetus kunu akka kana. Ammaas maqaa rabbii kan inni ammaas maqaa rabbii kan irraa dhoorkamne itti moggaasuudha waan inni hin qabne. Akka kiristaanni aab ji'ee moggaase waan rabbiin hin malle isaa irra mirkaneesse. Aab jechuun abbaadhaa isa ilmoo dhalee ilmoo san argachuuf kan fuudhe jaartiillee akkana jechuudhaan rabbiif moggaasanii. Kanarraa qulqullu dhugatti rabbiini. Mee yoo dhugaa jenne waan maqaa kanarraa maqaa nuti hin qabneen yooniif nu yaaman hanqamta kaa'arraa kan ati Maammadii yookaan Aaliyaa girgira siin jaan ni qeebaltaaya. Anaatu girgira. Girgiraa naan jetta jettee owwa haastaa girgiruu biraatu fiddee gaddabbuufta. Kan nutu akkana rabbi maal gaafatta akkana jechuudhaan rabbi dallansiifta. Egaa walaloo beekaatiin gabaabsee dheertuudha. Hiikkoon qabdu nama gammachiistu ta'uu mala. Hayyee meegaa hin dhaabsu daqiiqaa 5 dhufee daqiiqaa 5 naa obsaa niin dhufee hanqasuu yaada keessan barreessaa warri gaaffii qabdanis gaaffii barreessaa dhufeetiin jira niin dhufa hanqasuu wal bohaarsaa dhufe. 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 Haanis malaan nyaata jeen ganda keessa taa'ee kitaaba banata dhiphii qorrobbuudhaaf uummata yaammata. Warra bira dhufuun isaa jiru barta. Assalaamu alaykum. Yaa sheekhaa balu dalagaan calliste na cinaa waa bitaa namuu narra kutee falanaatti godhii akkanarraa bitu magaalaa hundarraatti yakka hawwitu. Hogguu jee gaafatu malaan nyaata akka isaatiin kan mari'atu
يوسف تسمع قولي يا نعم وأسمع لبيك شيخ غيا. اقرأ كتابي يا أنا أقرأكم كتاب طبية. هيا فابدأ بالحرف يا أيام بغادي الله يا شكت تشكينا جارساتنا ليس نرى فرودي ما أنا فديسة فلنا تقولي كجامي قالوا نملي تنبراج فك ولا له. يوسف تسمع قولي يا نعم وأسمع لبيك شيخ. هيا ولا لوت يا أسوسا ما يبدو بيتو mee gaaffii haa qabdanii sa'u gaaffii yoo qabaatanii ni barreessitanii akkasuma nashidaa takkan isin ijaa caaltu adam dhugaa keeti wallahi jamaaloo abdallaa waalaikum salaam bakka nagayaan dhufte hoopa nashidaa feetan moo wololoo feetan hara wololoo takka jeen guyyaa biraan isin ijaa wololoo Kophara nama wajitu wayyaa jiruuf gaariidha jiru niriyaa. Kophara nama wajitu wayyaa jiruuf gaariidha jiru niriyaa. Hiriyaan gaariidha nama si ta'u yoo argatte. Kan waliin jiraattu hojii gaarii waliin hojjatte kophaarra nama wajiitu wayyaa jiruuf gaariidha jiruun hiriyaa. Sagantaan dhuftee jirti. Kophaarra nama wajiitu wayyaa jiruuf gaariidha jiruun hiriyaa. Hiriyaan gaariidha nama si ta'u yoo argatte kan waliin jiraattu hojii gaarii waliin hojjatte. Hiriyaan daawwitee keessa ifa garta hamtuu fi toltuudhaas irraa hubatta. Fuhuu dhufeetiin jira maali? Maali fuhuu? Ay bilbiltee akka isaana darbite mee barreessi ni jirta? Ani dhufeetiin jiraar. Hussein Said. الله خير الجزاء فوه إيجا دامسي أبليسي خيني دبرسي أبليين كيا بيكتم بك درسيتي
dhaamsii obboleessa keenya kannate biqituun bakka darsiitii warri wal janejjanuu feetan bika biraa wal janejjanaa dhaamsa juu dabarsate dhaamsa bareedaadha maashaallah dhaamsa bareedaa akkaan bareedaati biqituun bakka darsiitii bakka amantii irraa baratanii kanaafuu warri wal xabbasachuu feetan wanta dhaqaa bakka hoteelitti waa xabbasan jiru achi dhaqaa wal xabbasadhaa dhaamsa jiru dabre inshaallah warri hordofuu feetan sirritti yoo diin hordofuu feetan hordofaa waan hin taane hin barreessinaa obboleeyyan kiyya eegaa kanaafuu obboleeyyan kiyya kabajamoo eegaa beeytaa wani takka wani hubachuu qabnu bikka warri oowwaa waliis kaayee namaas oowwa kaa'uu deemtan taxanaqqaqa if eeggadhaa obboleeyyan kiyya egaa akka taphaatti yoo wanni gootan guyyaa qiyaamaa ragaa isin rabbaa ammallee wanni hubachuu qabnu biqituun muhaadaraa fi waan biraallee yoo taate dhugaadha ammoo waan aqiidaati waan amantii dhugaati waan amantii ta'e sababaan itti firraa gubdee asirra teessuun maali amantii tiyyaan baradhee sirreeffadhee hojiin tiyya akka rabbiin irraa jaalatee irraa qeebalu sirreeffadhaaf as taa'u jirtamoo waan biraati kanaafuu ani koomentii teessan laaluutti hin jiru obboleessa keenya kan laaleetu bilbilee ammaan tan akka dhageessanitti himoodhaan yaadanaa kanne kanaafuu obboleeyyan kiyya islaamaa kan dhiiraa dhalaa xiqqaa guddaan egaa akka waan kana yeroo teenya ka gubuu jiru kana dhugaadhaa warri nama simachuu jirtan maashaallah anaatu isinitti himee hogguun ani sagantaa koomentiin laalu salaamtaa nama jalaa deebisaa nama simadhaa anaajje maashaallah rabbi isinirraa jaalatu irratti isin jabeessu galata guddaa isiniif haa kennu ammoo kana keessa warra wal xabbasatee zeeta malee bishaaniin wal xabbasachuu jiru jiraansa an koomentiin laalu jee jalqabatti himee jira warra zeeta malee salliixaan wal xabbasachuu jiru jiraansa osoo wal xabbasattanii booda wal goggoysitanii gizee maxxabashaa irratti goggoodanii gubattan oguu maxxabashaa irratti akkasii wal gubdan akka itti wal nyaataniin isin laal akkatti booda oguu maxxabashaa irratti ibidda irratti oguu osoo wal gargaartanii osoo zeeta walitti hin